Online sente anana lattega fico devi su matita matita Nelo jecha kofa matita Uli jecha kofa matita Hello jechuun maaf diddaa sirba ajaa'ibaa sirba ammayyaa fi sirba sadarkaa isaa eeggate Natsaannat Sultaaniin fakkeenyaaf sirboota ishee keessaa sirba afaan Amaariffaatiin yeroo jalqabaatiif weellisti sirba waggaa tokko dura bahee fi sirba Foolalaala Labbii jedhu sirba kana sirba dhaggeeffannee haa deebinu. Sirbi kun sirba dhaggeeffattoota hedduu argatee fi sirba miliyonotaan laallameedha. Asaskonyi asamatanye abablonyi asamananye jinnanu gofare shabalau hamame wandonda kuru galawada Itti aansuunis sirba jaalalaa fi kabajaa fi hordoftoota hedduu ittiin horatte sirba afaan Oromoo gurbaa maaloo natti tolte sirba jedhu sirba kanaan sirbi kun sirba yeroo gabaabaa keessatti daawii miiliyoona 2 ol argatee fi sirba jaalala guddaa isiin namoota irratti argatteedha sirba kanamee. Ammallee kunu akkuma beekamu artistiin keessan qaxaleen kun dhufee jira naqee balaa jechaa jirti sirba haaraa maaf didda jedhu qabattee dhuftee jirti sirbichis har'a yookaan immoo jimaata sa'aatii 12 akka gadhiifamu beeksistee jirti Natsaannat Sultaan sirbicha saawundii fi vookaalillee kan dalage ishee yoo taatu direct kan godhe immoo Leencoo Fiqiruu yoo ta'u sirba ajaa'ibaa fi sirba hedduu bareedaa ta'e nullee abdii guddaan eenaa akkuma beekamu Leencoo Fiqiruu sirboonni inni dalagu sirboota hedduu bareedaa ta'ee fi sirba adda ta'ee fi vookaalilleen editingin isallee haala bareedaa ta'een dalagaa jira hedduu aartii Oromoo nama guddisaa jiruu fi Duguguru artii Oromoo ta'aa jira especially immoo sa'a kana sirboota haaraa bara kana bayan keessatti harki isaa kan keessaa dhabame hin jiru jechuun ni danda'ama. Gamanumaan Leencoo Fiqiruu hedduu nu galatoomi kabaja guddaa Oromoo irraa qabna jechuu barbaanna. Ol bahuu fi dhalachuu artistoota qaqqaalitiif sababa ta'aa jirta. Kanaaf galata qabda jenna. Isinis ummanni qashtiin ummanni Oromoo sirbi kun yoo bahee sheer gochuu fi daawii miiliyootaan galchine akka Natsaannat Sultaan yookaan immoo gamanumaan isinis ummanni Oromoo akka artistoota Oromoo cinaa sheerii fi YouTube irratti daawwachuudhaan jajjabeessanii fi bu'aa
bahii isaanii akka argatan akka gootan abdii qabna. Gamanumaanis YouTube keenyaaf haaraa yoo like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa isin jenna. Waan daawwataniif galatoomaa. Dhaamsa keenya dhumaa subscribe gochuu akka hin daganne uummata qashti.